Aye. Anis biyya ture kalee malee gaddu maruuf jechuudha. Biyyan deemaa jettee turte kanaan dura wanti suni dhaga dhufe hojiin beezii na godhee ture. Ayyee. Amma wanni jiru maali inni sitti fakkaate? Gaani Oromiyaa ትንሽ ትችላለህ? መስማት ትችላለህ? አዎ እንዴ እሞክራለሁ እችላለሁ እሰማለሁ። amma wanni jiru maali? ችግር የለውም አንተ በአማርኛ ትነግረኛለህ በኦሮምኛ እሺ በአማርኛም ያው እሞክራለሁ ማለት ነው አፋን ኩን ከኛ ዱበሉቲ ወከረከተቲ ኢትምና እንስ ተቆጥቆን ዱበታ አይዋ wanti guddaa maali inni sitti fakkaate? anaaf mucaa kana hedduullee namatu jira. Yoo namni haa ta'u gaa namni bakkuma itti nama himatu qabutti nama himata. Garuu ammoo waanuma social meediyaan tiktokiin jiruuf qofa fiiganii tiktokii irratti silaa nama waa wayii hin himatan. Waan san haga wayaan tokko addaan baafatanitti namatti nama himatanii namni nama gaafatee waan san addaan baafatanii namarraa qulqulleeffatanii dharaaf dhugaa isii addaan baafatanii eegasii pablika irratti baasan ture. Haa ta'uu kana waan namni hundumtuu akkas godhu waan argeef namni hundumtuu achitti nama fiigaa kanamaa gootan jennee yoo gaafanne amma waan himata mucaa kanaa haaluu fakkaanna. Saniif karuma yaada kiyyaatitti as deebi'a. Mucaa kana kanatti fide mucaa hiriyaa isaati. Jidduu kiyyaaf jidduu isaa dallaala jira. Dallaalli ammoo komishinii narraa fudhateeti. 450 kafaluu mucaa sirri dhibbaan dhibbatti. Garuu 450 kana keessaa 120 ammoo ani komishinii nama biraati ka deebisee qaba. Ka walii gallee finneen ani mataa kiyyaa sharikaa hin qabu. Kontiraataan ka fide isa qofaa miti ijoollee biraallee akkasumatti waliin fide. Ijoolleen isa waliin fide kun dalagataa jiran seenanii jechuudha. Isuma biraa warrummaa machi isa biraa hafe jira. Daarektii kaampaaniin dhufanii mucaan kun anaa waliin dubbii takka guyyaa takkatti godheen qabu ana waliin dubbateen qabu. Dhugaadha akka amma jedhamu sanitti turuu mucaa sirri achitti. Sababni mucaan tureef ammoo sharikaan guyyaa ofii barbaadetti fiizaa baasa waan ta'eef anaa fi mucaan kun waa takka walitti dubbannee hin qabnu. Mucaan ammoo isanatti fide ijoollee warraati darajjee jedhama nama ambiyyallee fide jechuudha mucaan kun. Biyya kana jira amaan. Ati yoo barbaadde bakka hojii jira amma inni. Ani kafiila isaatti darajjee kanaaf luka. Darajjeetu fide mucaa kana. Mucaa laali ani darajjee san kafiila ta'eef mucaadha darajjee kana biyyaa fiti. Eshi. Ijoollee warraa faamiliin isaanii nama baay'eedha ijoolleen qaamaadhaan narra jiran. Eshi. Mucaa kana gizee finnuuf darajjeen kun akka nama tokkootitti ana komishinii narraa fudhateeti malee waan ani tola mucaa kanarraa birrii 450 kana fudhadheetiin akkamitti sharikatti fidaan. Galatoome. Yoo barbaachise ammoo Mubaarak. Dhiifama hojii yoo barbaachise ammoo ati mana kiyyallee hin beekta. Nama ta'e qabattee mucaa kana qabattee dhuftee waan asirra haasawnu odoon taane teennee mana kiyya keessatti wajjin haasawuu hin dandeenya waan paablikaatee miti. Lafatti gadi buunee lafatti haasawuu dandeenya. Dhugaan jiru ammoo isa kana. Mucaan kun risiitii mallaqa irratti galeef yoo ka risiitii saniif 450 galcha gaidho taate ani WhatsAppii keetiin qaba amma sirratti erga risiitii. Ka mucaa darajjee sanii galchee fi birrii narraa galchee jira jechuudha. Galatoomi qooyigaa qooyi amaan koo dhiifamaa hojjetu. Dhugaadha maamila kootii nan beekaanii amaaniin naman beeku hin beeku hin jedhu nan beekaanii mana gaarii ta'uu hojjetaa ta'uu hin beekaa waan immoo jiru walumaan uummataa wajjin laallagaa ergasi ta'e dubbicha keessa galeeraan dhiifamaa godhaati dhageessanii dubbicha keessa nan galee maaliif nan beekaanii nama kana. Kanaaf dhiifama isaa dubbachuuf utuu hin taane isintu taa'ee ilaala akka dubbatama naafa dubbatamu jedhe obboleessi keenya kun amaaniin hin beektaati waa tokko sodaatiin amaaniin hin beektaati. Ana. Moo akkuma inni jedhu darajjeetu si fide. Amaaniin waliin si haatofneerra. Maal siin jedhee amaan sagalee isaa qabdaa okiiwaa. Sagalee isaa kan biyyaa wanni keessa na deebisu hirinnaan dallatee garuu kalee isaanii ni qabee fayinillee naa qabee hin jira. Gaafan dhufuun firii biizaa siifan hojjedhaa homaa miti. Inni firii biizaa si hojjenne jedhe eenyunni?
ani maqaa oromummaa tireen hojjedha malee siif qofaa miti naan jedheenaan ani sila oromummaadha hamman quuqamu hamman uummata oromoo jaalladhu jedheen nama kanatti of dagaddeeni birrii jechuudha. Eenyuun firii biisaa si hojjedha siin jedhe. Amaanumaan naan jedhe amaanuma jedhe. Dhugaan dhugaadha barcumarraa waliin kaan malee dhugaarraa waliin kaanu birrii ati kafaltee dhufte gahaaf darbaadha firii biisaadha. Kuni bakka shantamii sirkaa ba'e an akka nama tokkootti akka nama fidaalutti akka nama beekuutti akka amaanis haa ta'u abbaa barbaade akka nama hojii kana argee keessa galee argeetti birrii 1,450 sirkaa ba'e sun firii biisaadha. Kun waa tokko amaanis lakkechuu hin danda'u namni biraas lakkechuu hin danda'u. Amaanitti birrii galchite moo darajjeetti birrii galchite ati? Amaan irratti kan galche risiipti sana bira jira kan galchee firsaa buleetti kiyyaatti kan inni isaan galcheef sababa qabaa. Kinoo hin dhaabbadhu kanas bakka ragaa guutuu an barbaadu kentetti. Amaanoo gurbaa sana nuuf fiduu dandeessaa? Darajjee isinii dhiyeessa ka darajjeen guyyaa kana hojii oolaa? Mana ooleera har'a mana ooleera. Okay, mana ooleera. Amaanoo ati gadi bu'iiti? Ila mubaarak. Lakkoofsa darajjee naa ergime asirratti dawwallee fi dhaggeeffanna. Okay, si erga rakkoon qabu. Ani garuu jechuu mubaarak. Yoo risiitii baasii jettanillee risiitii qabaa. An darajjee hagalcheef jechuu. La ati tartiiba qaba amaanoo tartiiba qaba ati deebi dhaggeeffadhu. Anaaf darajjee amaanoo dubbii sirreessaa jirra obboleessa koo amaan namni maqaa si balleessuu barbaadu hin jiru. Ati anaaf obboleessa kooti. Inni kun eessa akka inni ta'e maal akka yoon hin beeknes obboleessa kooti. Garuu akka maqaan kee banne hin barbaada. Maqaan kee baduu barbaadu waan akkanaati. Mucaa san qofa lakkoofsa kennii keessaan amma uummata irratti dawwalee fi ol qabee mucaa kana yeroo fiddan walii galteen keessa maa inni jedhee yoo gaafadhe ta'u. Okay. Bakka WhatsApp koo qabda na ergi. Si erga WhatsApp si erga bakka. Walumaan dawwalaaf uummatu. አንተ ማትወረድና እሱ እየደወለ አንተ ማትወረድ ምንም ችግር የለውም። ዳኒ አይዞህ ችግር የለውም። እኔ ስራ ቦታውን ራሱ አውቃለሁ። ወላሂ እሱ ጋር ነው ትናንትና ራሱ የበላው የጠጣው። ችግር የለም። ሙባረክ ይላል ብላ ሙባረክ ሄሎ ወየ እንትና bilbilan jijjiiradhe kun saanii gatiin achi WhatsApp irraa lakkoofsichaatti ergitu fudhadhu jedhe. Maaltu jira sitti fakkaate mubee? Adeemsi mucaadhaa? Adeemsi mucaan na himachuudhaa? Dhugaa miree adeemsa sirriiti. Sababni isaa maaliifi mucaan darajjee wajjin waan beeku tokko hin qabu waan ta'eef. Kan wal beeku anaafis darajjeedha. Mucaalleen akka amma jiru kanatti naagala dubbiini naagaleera maaliif beektaa amma dubbatiin ijoollee mana kootiitti as addamuun barbaadin waan nan sitti himu ijoollee wanti ficcisiisaa jiru ijoollee kaampaanii keessaati jedhee hadda yuulaayivii irratti arrabsaan oole ijoollee kaampaanii keessaa. Namni fira ofii ilaale namni fira ofii gaafa fidu kallattiin isarraa birrii argachuun barbaadu namatti dubbatee nama keessan akkaawuntii sanirra galchi jedhee jara garagalee ammoo ana akkaawuntii kanarra naa deebisi namaan jedha malee namni kun hin beeknetti anarra galchiisee ka'ee amaan dubbatiin ana siin jedhee dhiisi lagaatti laabata. Okay. Akkasuma darajjee taqnaa godhi. Okay. WhatsApp dan gunung hai sin jenenge. Malaga kale sengat deyu, gusdine nam nan jolin naram ne boleh sako. Aye. Elame darajjee rawahun kullana. Akaya ada mubarak. Darajjee ra wonnun dikul kulla. Darajjee mujawana situ fide itu macam situ tu kene malar kat terjadi nekat gahan karna sana bodi erga gahan nemboda sini kale erga gahan nemboda orang jalan tani mau kutu nuga cetanu insyaallah kampani sita juga dah bila tini oleh kali ni angkana yudani kat imbe kuf nama galat agat itu errafu le bale
fuudhuun keessummeessu waan akkanaan karaa ittiin dhuftu namni ijoollee fichisiisaa jiru ijoollee kaampaanii keessa jiru ofii jalaatii 500 faa kabalanii dhufanii nyaatamanii kaanii dabarsanii immoo nama kennanii birrii 100 50 80 irraa argatanii birrii jaraa waannaa jaraa salqeeffatanii dhufan biyyatti galchinaan akkas godhaa jiru. Walumaa galatti darajjinaa fidaasiti. Walii galtees haa ta'u aafusi warri komentii us jedhaa taap koppilink bakka waan hingiin darra jira. Shi callisaa hin farannu wallaahi faradduan amaan ilaalanni kuni ani hin beeku malee hin beeku ani nan beekaanii wallaahi birrii kaleessatti nyaadhe hin qaballeen ijoollee manatti naaf hiddennaan zirzirii namee akaawuntii baankii irraa malee birrii qabuanii kana keessa dhiisanii deeman. Nama akkanaa nama hojjetataa dalagataa ta'e ka'ee birrii muraasaaf maqaa isaa balleessa jedhee hin yaadu macarashaan isaa balleessaa yoo ta'e soorii jedhee birrii mucaa ayidii isaatti hojjetee nama 150 kafalee kun ola narraan fudhanne ijoollee arsiiti ana kafiilli isaa eehawunna kaleessa mana dhufanii rukutanii ustaaz jedhanii ayidii isaatti kennanii mul'isu malee baqaata. Wallaahi postaadhaan inni hojii galeera shaqashaqaaraan rifeensa mana rifeensaa galee shaqashaqaaraan ayidii isaa bukaleessan kun waanuma intanaati afur 50 kafallaan namni ayidii callaa boleh boleh cukup. Okey, gue. Dah wala, berbuat dah wala. Amma main di betu, akamitina melihat amana betu, kayaknya fi, nama tu lupa. Yeroo dhufee jedhee mucaan kun yeroo dhufee jedhee nama himataa jiru kun yeroo dhufee jedhee maal godha beektu ijoolleen biyya keessa jirtu dallaalaa namantu waan ta'eef dallaalaa nama nyaataa jira jedhanii ati dallaalaa beektaa kanaafuu dallaalaa kee lakkoofsanaa kennii jedhee gaafata maaliif amma ijoollee 17 tokko keessa fidennaan nama 20 ol naa kennanii jirti ijoolleen santiif inni itti kan beeku rabbiin qofa. Coupling gochuu diddan. Coupling godha. Coupling godha. Akkas qaba qabii lafa. Coupling haasaa dhaggeeffachuu malee namni coupling gochuu jabaadhaa gastii argattaa bakka attas hin galcha inni kun maaf argattee laa qottu naa utaa bilook qottu rahmaa bilook jamiila bilook xinnoo amboo bilook asuu bilook warri gastii argataa hartan bilook abaartu isin wanti mana antinaa yaar kooy sabboontuu oromoo bilook bint ahmad bilook qoyaa warra gastii argataa haruun bilook goreekaa Madaya Sisai blok Simbokwe blok Sabontu blok Sabontu Romo blok yoro tadi amni di damni blok hamnan namni shantam ni kadela sini nama dan aburra bakati nama di dama sodo blok hoya Coupling godha se gasti mal gochuu ergatta fajaja gasti keessa guutte se mannar cufamaara taap godhi coupling godhi waan tiktokiin barbaadu beekta miti taap coupling biloogamtee si bahurra Gaddafa coupling godha mere bro è certo
ዳኒ ይቅርታ ቲክቶክ ታፕታፕ ስላልደረገ ነው የወረደ። ይቅርታ ገባ no. Andara ko plinki ko la. Aman olga likha. Aman olga li. ወንድማችን ዳኒ ገባ። ኦኬ አማን olga likha tumure demna. Dubbi dheerata waan intinaa jedhamu jira waan negatiivii biyya kana maal jedhama cancellation miti barbaaddeeti garaamaadha garaamaa waan jedhamu jira guyyaatti 250tti lakkaa sana booddee 50 keessaa ba'uu hin danda'u mucaan kanaafuu jennaani haasaa dheeressuurra rakkoon qabu waa hunda ofitti fudhu ni xumurra naan jedhaniiru anis nana mana kalaas nana mantanu ummato guyyaa sadii booddee sidii fidaan Mubeko dhiifama yeroo tokko waa tokko dubbadha inni amanamta amanamuu kee miti ati nama amanteeti namni si jala garagaraa jira Mubeko dhaggeeffadhu gara laafummaa keetti maqaan kees nyaatamaa jira waa tokko fardis kiloo meedaanis wallahi yoo dhaggeeffadhu ati keesseef taphaan kana koy dadaaniin hin galu
ዳኒ ሰላም ነው? ወይ ዳን ሙቤ እንዴት ነህ? ዳኒ የመለም እንዲገባ ሞር እንዲገባ ማለት ነው። ይሄን ነገር ካረዘም ነው ስለሚረዝም አንተ ይገባሃል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ነገር ካረዘም ነው ስለሚረዝም ነገሩን አውርዱት። በአንተ ተጠያቂነት አይዲውን ይቀበላል። ነገ ይሄዳል ካለ ይሄዳል። ሁሉ ነገር እንጨርሳለን። በዚህ 3 ቀን ውጤት እና ስለተባለ እኔ ደግሞ ለማፋጠን ማለት ነው ይሄ ልጅ ቀጥታ ነገ ማለት ነው ሜዲካል እንዲወስዱት የፊት አሻራና ፎቶ ተነስቶ ለአይዲ እንዲሰጥ ለምን አሻራ እንዲሰጥ አደርጋለሁ። አሻራ ቀጠሮውን ከፈለጉ ካልወሰዱት እኔ ወስደዋለሁ። ከሶስትና ተቀራይቼ ከዛ ለስራ ብናበቃውስ? በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። አዎ ጥሩ ሀሳብ አለ። እኔ ጋር መረጃ ሊሆን ይችላል። መረጃ አለኝ። እምቢ ከተባለ ደግሞ ይዤ እመጣለሁ። የወዲ ደም ይፉደን ፋንጀ ደም እየሰሪ የወዲ ደም ፊደን ዱፋ ከራና ጋር ደግሞ ፈጎን ቀቡ ህወዩ ጀተን አሰላሙ አለይኩም ማዳቢራ akkana godika ergattiga atis keessa jirtettee miti raanis itsilaatti bade oolachuu jechuudha. Namni kuni fardis kinoo meedanis kinoo jedhe namni kun kan jiru ajimaani nutis kan jirru shaarjadha. Qaaman namni kun dhufe walumaa galatti taa'etoo fees lafeesii fuundurum wal bira teenye atis anis obsaanis mucaanis maaliif haasa'uu hin dandeenye namni kun. لا ما صبر لا إننا أجمعنا إننا أما كنايو لا أمالك كنا كبان أنغان لا بتيدا نمي توكو بكا دوغورو أممي أرجع si atau lah ada di nawal masin tain dogo goroma umami arge wal murmi way kae wonte way kae namni arada ta'e keessa deebi'e aizo guyyaa sadii keessa nan godha yoo jedhe dirriq jechuu sana hin beekwan mana barattu lattani lakki guyyaa sadii rakkoon qabu mucaanu kan dhufe torbeen keenye kan inni karaamaatti kan hojii tokko guyyaa sadii keessa mubaarak nan fichisiise jedheera ishi bakka dhumeera yoo jenne jettan ittan gala lakki yoo jettanu an dhiifama naa godhaagaa mana cufu gaaniin wayye kiyyaako ila amma asirratti maal akka ta'e beektaa tariitii mucaa fi dallaalti kunillee walii galuu dhabuu danda'ama. Maybe yeroo tokko beektaa wal understand godhuulleen uumamuu danda'a waan ta'eef mucaan erga dhiyeenya kana dhufe rakkoon qabu eessaayyuu hin dhaqu namichi kunillee eessaayyuu hin dhaquuti mucaa kana guyyaa sadii kana keessatti mee inni haa hojjetee fi as baasu rakkoon qabu. Bakka. Ana makiyya Mube. Nama galataati amma. Intala Oromoo si komandoo deengadda si miti kiyya. Ana Kiyyaan intala dheerattuu si komandoo mana abbaa giddii fuulduratti darraa fuudhee haadha diinaa walitti geesse mucaan an aammadhee viidiyoo isin hojjedhe bareedduttiin warri si komandoo dhawwatanii amma fudhadhee baduudha taa'aa jiru jechuudha biyya galee maatii jala kunoo la. Ajaa'iba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyya kanatti fuudhee haadha diinaa walitti naa geesse harkaa fuudhee jechuudha. Inni ammaa turan isa himate kiyya maaliin jedhani mube dogoggora kanaatu uumame bakka namicha gadi buusi nan xumura yoo naan jedhe dhugaadhaan nan buusa fooloo godhadhaa gurbaa lakkoofsaa sinifan kenna qabadhaa haadha diinaa wal bira jira guyyaa sadan keessatti furmaanni godhamu yoo ta'e isinifan fida inumaayyuu isa qofa tumtee kaniyyuu naan jedhe isinis jettanii jechuudha waliin iyyina dhumeen bakka dirriqi hin jenne nan balleessa hin jenne sitatiin uumama. Angwana kana mana namni tokko tole jennaan dirriqe turise tole waan bari nasres na nama hojite jechuudha ana biratti nama dirriqe do gagamaani jaallanne haaraan jaallanne haara lakin akanan goone asgeeshini gale bobatti gale mukatti gale munaamin kanan jaalladhu male nasres yoo Mube ko nutille baraso sirratille amma hasaalle olle ko waraqaa mucaa sirreessuudhaan dhimmichi ijoon jechuudha. Amma kadhaafu namichi yoo sirreessu walumaa galatti guddina nurraa hir'ata jechuudha. Yaadan qaban. Biyya koo walii galle. Please. Idoo waan jettu. Okay. Hundi keessan galatooma ani immoo yaadan qabu mube. Amma gallee hundi keenya teenya dhaggeeffanne wanta teenya dhaggeeffachaa jirruuf namni hojii dhabe hin jiru hundumtinuu hojii waan qabu natti fakkaata. Dhugaadha mangistii. Ani waan takkan si gaafachuu barbaada maa inni okay dogoggorri uumame mucaa birattis uumamuu danda'a
ijoollee keenya birattis daldaltoota birattis dogoggorri uumamuu danda'a. Anama waa tokkoon si gaafachuu barbaadan. Akkuma kana abbaan barbaade fidee yoo ijoollee gate mubaarekii nu barbaadee nu kaasuu danda'a jedhanii dhufanii akkuma kana yoo iyyani iyya akkasii akka hin taaneef tokkoffaa immoo miyuutii godhime abbaan tokko boona miyuutii godhi. Miyuutii godhadhaa dhiifamaa wajjin boonaa shawaa. Eshi. Ilaal ijoollee keenya warra biyyaa dhufan birattis dogoggorra akka hin uumamne irratti. Ijoollee keenya warra daldaltoota birattis dogoggorra akka hin uumamnetti baalaansii gochuutu nurra jireedha yaadaan. An yaadan kennu kanarratti maa inni. Yaada barbaade kennu mirga qabda biro. Wanti riyaalitiin jiru lamaan iyyuu ijoollee keenyadha. Inni dhufes ijoollee keenyadha. Warra hojjechaa jiran kunis ijoollee keenyadha. Namni kamiyyuu miidhamuun isaa faayidaa hin qabu. Wanti sirrii na hojjetamu malee. Garuu dogoggorra akkasii akka inni lammatan uumamneef daaniinis atis maalidha kan isin ijoollee biyyaa dhufanis kan isin gorsuu qabdanii daldaltootas kan isin gorsuu qabdan. Yoo akkas ta'uu baate dhugaa sirrii miti deebi'ee haati firaa fi mucaan ammaa makiinaa isaatiin naqee fuudhe jettan kun ijoolleen kun hojii kaniiti. Ijoolleen kana hojii kana ijoollee hojii kan akka godhan kana daldaltoonni ID isaa sirreessuu qofa osoo hin taane waan mucaan kun nyaatu guyyaa sadan kana wanta inni ittiin turu mucaa kanaa fi kafarii ta'uu qaba. Kaffalamuu fi qaba. Yoo akkas ta'uu baate dogoggorri ammas hin uumamu. Namoota lafa dogoggorri jiru mucaa biyyaa dhufeessa ta'u ijoollee warra isa simatanii bakkeetti sagatanis haa ta'u dogoggorri akkasii akka inni lammatan uumamneef maaltu godhamuu qaba isa kana nutti himaa. Thank you. Akka nama jiraataa durillee akka nama qaama sadaffaa taane kan yeroo teenye dubbataa turre akka nama jiraataa jirutti keessa kaandii isaa kaandii taanis ni jira. Waan tokko sitti majala muree bakka ansillee yeroon afaan qabadhu utuu ana wajjin xaxxettanii bareeda. Maaliif beektaa xaxxedha jechuun hin dubbatinaa ana beeka jechuu kooti miti. Namoota ID hin qabne kana dhaggeeffadhaa namoota biyyarraa dhufan kana dhugaa dubbadhu dhugaa kiyyaan beeku dhugaa haati diinaa ol beektu dhugaa oolmaan beeku dhugaa tarii dogoggora nu badhe taa'an. Namoonni biyyarraa fidamanii gatamuun baratameera. Inumaayyuu nama waan hafatee ciisu shaantaa keessa dhuffatee dhufaa jira. Yoon gatame jedhe jechuudha. Dhageessanii fooxaa fa'aa fudhatanii dhufaa ijoolleen yoon dhiqqa gatame jedhani. Kun baratameera. Yoo amma kaane irraa dubbanne maqaa nama sanaa xureessuu fi akka inni hojjetanne gochuu guyyaa lama malee waa tokko gochuu kan dandeenye harka wal fuudhee sinitti himaa. Dhugaan sinitti himaa. Namoonni maqaan jalaa waqa samnaan takkattuu tole jedhanu nama dogoggoraniidhaan jedhaan gara kooti. Waa tokko gochuu hin dandeenyu iyyinee dhiifna. Ani illee dubbachuu barbaadne ture waan akkanaa. I am sorry. Kasii basallalee waan akkasii dubbachuu barbaadu. Yeroo danuu wanta callisu dhiisaa wanta hin jiruufi karaa furmaata qalloo yoo argadde karaa qalloo sanarra karaa nagaa fagoo hin qabu jedha Oromoon. Nama kumaatama edoo ijoollee kaampaanii keessatti boo'aa jirtu kana caalaatti rakkattee jirtu inni kun illee iyyuu faga ta'e bilbila koo nama gaafatee si gargaara jennaan naa dawwalee dhiisuu jennaan irratti qabu adaraa naa deebis adaraa waaqayyo adaraa rabbi adaraa ilmee keeti jennaan garaana nyaatee itti deebise. Nama akkanatti miidhame kumaatamatu gadi ba'a. Dhaamsan obbolaa kootiif dhaamu warri biyyarraa dhuftanu adaraa keessan birrii 300 400 ilaa 500 sirraa fudhate dhaggeeffadhaan asiin jedhaara namni kana asiin jedhu jiru 500 sirraa fudhate seeraan si fide bakka hojii keetiif riibiisaa keessii kenne hojii si galcha taanaan obboleessu ija na taatiin namni 350 fi 450 kafalee dhufaa jiru danuutu rakkataa jira waa tokko gochuu dandeessu yoo ID biyya kana irratti yoo biyya kana keessa jiraatee firri kee ID bichaa irratti galche malee birricha waan tokko gochuu dandeessu birri Itoophiyaa irratti galche inni jira Itoophiyaatti keessatti qabsiifatta qabsiifatta inni Itoophiyaan jiru ajjira mucaan kun egaa keessumaa jedhee Itoophiyaa dhaqee namni karaana nyaatee dheedee taa'ee eeggatamoo baaqwaalaa fixachuu wayya walumaa galatti namoota dilan maqaa balleessuu
suuraa maxxansanii dallaalaan kun dallaalaa akkanaa ta'e maqaa balleessuu malee humna waan biraa waan kasaa bazallale waan sana irra darbe waan goonu hin qabnu iddoo koo seera biyyicaatii an keessa jira obboleessa koo namoota akkanaa kumaatama kanatti wajjin viidiyoo banatti boossu siif fiduu hin danda'an wallaahi kan dhiiga bu'aa jiru jira dhageesse dhiiga obboleessoo bishaan biratti gatamanii ijoolleen lama waan an takkaan argine kun sun hin jiraanii miti waan an dubbachuu barbaanne an dubbachisinaa tara waan danuu jechuudha waan danuu mataan jiraa biyyoo qofa maraadhee sanuu mucaa warra soddaatu daabboo bitee beelomne irraa hin beelomne jennaan afaan hin beekan amaariffa gaxariidhaan dhufan baadiyyaadha jennaan dhaqee daabboo bitee fidee kenneefi natti fidee ummata Oromoo irratti simadhee ol galchee hoteela koo algaa koo irra ciibsee lafa ciisee fi jiru lubbuudhaan dhalattoota ijoollee Arsiiti dhageesse Oromoo wanda kanaa maali jedhee iyyee uffata irraa meechee deemee uffatatti bitee wallaahi dirhama 800 jedhee uffata nan dagadhe gara 200 baasee borsaa kootiin qabuyyuu silaa ummanni silaa galatoomi naan jedhee silaa ijoolleen irraa fuudhamuu qabdu manguddummaa dubbannaa kottu naan jedhanii silaa kan utuu Suudaan yookiin bakka biraa wayii ta'e bakka kaameraan hin jirre yookiin bakka seerri hin jirre wayii ta'e du'aa koon argattan turtan na cidhanii borsaa keessa kaa'atanii deemu ture foon koo jechuudha foon koo iyyuu argamu sinii galee nama 50 oltu na ajjeesu dhufe na tumutuun ta'e na ajjeesuudha malee booksi tokko na keessa kennan na ajjeesa akkana si galee wal ijaaree socho'a.